Yesusen vaisako Amanuel korichako El Shaddai daberko Soralubo nyatisako Magaba kanilma afura qulqullu waaqa tokko amen waaqayyo kan isin jaalatu isinis waaqayyoon kan jaalattan ilmaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaamii waaqayyo inda caala jaalala isaa kan nu baay'ise obboloota koo Kiristoosin kiristaana kan jedhamtan Amanuel namantoota kan jedhamtan ilmaan haadha keenya qulqulleetti dubree maariyaam akkam jirtu akkam saayonaa eegdanii amen maqaan waaqa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u egaa akkuma beekamu kabajamoo maatii waaqayyoo torbanin sooma guddaa zawarada irraa kaanee qulqulleetti yookaan zawarada yookaan isa bu'e yookaan qulqulleetti qiddisti kan jedhamu waliin baranneerra torbee kan ammoo yookaan torbee sadaffaa Mekuraab kan jedhamu wajjin barannaa sagantaa keenya kana yookaan YouTube keenya kana share like subscribe nuuf godhaa amila keenya nu jajjabeessaa waaqayyo kan nu barsiisu waaqayyodha waaqayyo gara tokkos gara biraas ni dubbata namni garuu inni hubatu waaqayyo gooftaan nurra bulee akka nu barsiisu fedhaaf jaalala isaa nuuf yaa ta'u guyyaa irraa kan torbee sadaffaa kan wajjin barannu Mekuraab torban soba gooftaa keessaa inni sadaffaan Mekuraab jedhama qiddaasan torbee sadaffaa kun Exio jedhama Mekuraab jechuun doonii yookaan markaba jechaadha torban kuni sabanni itti Mekuraab jedhameef guyyaa kana luboonni faaruu sooma digoa irraa kaasuun keessaayyuu bo እግዚአብሔር ሃይሁድ ወመርቀለ ሃይማኖት kan jedhu Yesuus gara Mekuraab Yihuudoota seenee sagalee amantaa ni barsiiseedha jechaa waan faarfataniidha Yihuudoonni bara kakuu moofaa keessaa mana qulqullummaa yookaan maqdas ittiin waaqayyo kadhatan Yerusaalem keessatti ni qabu ture boodarra garuu Nabukadnetsoor mana qulqullummaa isaanii kana waan diigeef ummanni sunis gara Baabiloonitti booji'aman warri booji'aman yookaan biyya ormaa keessaa gabrummaa yeroo turanitti mana qulqullummaa in qaban ture kanaaf yeroo sana kaasaa Yihuudii bakka deeman hundatti mana adda ta'e mana kadhaa qopheessuuf akka jalqaban eerama keessaayyuu Hisqeel boqonnaa 11 lakkoofsa 16 irratti himeera haaluma kanaan bara Kiristoos biyya lafaarra deemee barsiisaa turetti Yerusaalem keessaa Mekroonni Yihuudoota baay'ee jiru ture duuka bu'oonni Yihuudoonni bakka tajaajilaniif faca'anii jiran hundatti naanna'anii Mekuraab seenanii barsiisu ture keessaayyuu wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 23 hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 ammas hojii ergamootaa boqonnaa 13 hanga 14 ammas hojii ergamootaa 9 ammas hojii ergamootaa 14 tokko kaasnee ni arganna gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo ayyaana Faasikaa kabajuuf gara Yerusaalem deemetti mana qulqullummaa seenee mana qulqullummaa kana keessatti warra daldalaa jiran isaan baase meeshaa isaanis garagalche keessaayyuu wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 13-17 warqee qarshii
warra wal jijjiiraa jiran akkasumas akkuma namoonni biyya keenya lukkoof siree hojjetanii irratti gurguran guuggeedhaaf teessoo hojjetanii warra daldalaa turan meeshaa isaanii garagalchuudhaaf isaan hari'e. Akkuma kitaaba irratti barreeffametti manni koo mana kadhannaa jedhamee barreeffameera. Mana kadhannaati bakka. Manni Waaqayyoo mana daldalaa osoo hin taane mana kadhannaati. Kitaabni qulqulluu kun maal nu hubachiisa? Isaayaas boqonnaa 56 lakkoofsa 7, Ermiyaas 7:11, Luqaas 19:47 isin garuu ol qaattuuf saamtota taasistan jedhee Waaqayyo abbaan keenya nutti gadde. Quuqama gooftanii mana qulqullummaa kanaaf agarsiisee yaadachuufis torban kun mikuraaf jedhee akka moggaafamu taasifameera. Kutaalee kitaaba qulqulluu keessaa qadaasiin guyyaa kanaatti dubbifaman Qoloosiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12, Ergamoota 11:1-8, Faaruu Daawit 68 yookaan 69 waa'ee mismaakii dubbata. Lala keessaayyuu inaafan mana keenya nyaate kan jedhu. Asaamaawwiq babeetaa jedhee dubbata. Arrabsoo warri isin arrabsan irra qubateera. Lubbuu qaama koo sooman dadhabsiise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 12:25 kana booda Gooftaan Yesuus Kiristoos haadhaa fi obboloota isaa akkasumas duukaa bu'oota isaa faana gara Qifimoo itti bu'anii achis guyyaa muraasa ta'an. Ayuudis guyyaatti Faasigaa isaan kabajan ga'ee ture. Gooftaanis gara Yerusaalemitti deeme. Mana qulqullummaa keessatti yogguu sangoota, hoolota, guuggeewwan gurguranii fi warra qarshii jiran ta'an isaan argee qaccee funyoo hojjetee hoolotaaf sangoota hundeessa mana qulqullummaa irraa gadi baasee warra qarshii wal jijjiiran qarshii isaanii bittinneessee gabatee isaanii garagalchee warra guuggee gurguran kana asii baasaa. Mana abbaa koo mana daldalaan taasisina isaaniin jedhe. Duukaa bu'oonni isaas raajii inaafan waa'ee mana kee keessaa koona nyaate jedhu barreeffame akka jiru ni yaadatan jedha. Egaa walumaa galatti haala Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti agarsiise kanaan mana qulqulleettii keenyaaf quuqamuu qulqullina ishii carraaquu qabna. Namoonni mana amantaa keessatti hojii yaraa adda addaa hojjetan yogguu agarrus akkuma abbaan keenya qulqulluun Daawit waa'ee mana kee garaa koo na nyaate jechuun quuqamu gorsinee sirreessuu qabna. Eebbi Waaqayyo hunda keenya waliin haa ta'u. Ilaala. Torbee kana kan nu hubachiisu waa'ee mana Yesuus Kiristoos garaa nu nyaachuu qaba. Akkuma jalqaba kaafne mikura bakka Yihuudoonni kitaaba itti dubbisan kadhaatti godhatan aarsaatti raawwatan garuu isaan seera kan hunda jigsuudhaaf yommuu Faasigaa isaanii horii fi makoodii guggee qalma akkasumas maallaqatti geeddaruu ture Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan kan argee obsuu hin dandeenye. Aniif isinis waan mana Waaqayyoo keessatti argin obsuu gaarummaa qulqullummaa saba keenya kana akka barsiisnu fedhaaf jaalala isaa nuuf yaa ta'u. Sagantaa keenya kana share, subscribe nuuf godhaa kan nu barsiise kan nu gorfate Waaqayyo maqaan isaa galateeffamoo. Torban Matsaaguu kan jedhuun wal arginaa. Ulfinni guddinni aangoon safannoo irra oleef haa ta'u baraan gaa baraatti ameen.